Baay'een gaddaa, baay'ee gaddaa jirtu isinillee Oromoon har'a hedduu gaddee jira. Uummanni Wallaggaa haala suukanneessaadhaan dhumaa jiranii kaleessa aarsaa kaffalaa turanii har'a aarsaa gurguddoo kaffalaa jiru. Borillee yoo kan nuti kaanee waliin hin dhaabbatin, kan nuti of hin beekin, kan nuti kufaatii keenya barree kaanee harka waliin qabannee hin sochoonu taanaan borillee kanuma ta'uuf ta'a. Kanaaf ka'arraa qofarraa iyyinee dhiisuu osoo hin taane ka boriitis waan tokko kaa'uun qoqophaa'uun barbaachisaa ta'a jedhee yaada. Har'a namni baay'een jaalmarroo fi mootummaa biyya bulchaa jirutu rakkoo kanaan nu ga'ee jedhaa jira. Eeyyee dhugaadha, kana namni kamuu ni beeka. Dhugaadha ni beennaa. Jarri wal dhabuurraan hawaasni miskiinni rakkachaa, ajjeefamaa, hidhamaa, miidhamaa, dhiibamaa, cunqurfamaa yoowwana ga'e. Ammallee akkasumatti itti fufaa jira jechuudha. Osoo jarri kun tokko ta'anii osoo Abiyyi Ahmad araara kana eeyyee jedhee fudhatee jara sana araarfatee rakkoon kun hin dhufu. Osoo jaalmarroonis araara kana mootummaa kana waliin araaramee rakkoon kun hin jiru jennee jara lammanitti yookaan dhaaba biyyiitiif, dhaaba mootummaa biyya bulchaa jiruutiif dhaaba jaalmarroo kanatti quba qabaa jirra. Akkasi akkanatti beeka. Akkasuma immoo akkas jechaa jirraami maa Abiyyi Ahmad araara didee araaramuu qabaa. Maa jaalmarroon araara hin feene maal lola filatee araaramuu qabaa jechaa jirtanii. Ayyee jara qofaan hin jennu gaa. Jaris namuma akka keenyaati. Waan jibban, waan walirraa jibban, waan irratti walii galuu didan, waan irratti wal lolaa jiran qabanii nuti akka mataa keenyaatti jarris Oromoodha, nutis Oromoodha. Jarris biyyaa qabsaa'aa jiru, nutis biyyaaf dubbataa jirra. Biyya walitti qabna. Humni keenya walqixa ta'uu baatullee, dandeettii nuti qabnu walqixa ta'uu baatullee hawwii fi fedhii nuti uummata keenyaaf biyya keenya irratti of taanee hojjechuu qabnu wal haa caalu malee nutis biyya sana waliin qabna. Nutis namoonni keenya wal maqixa. Nuti kun agam nageenyaaf qophii yookaan nageenya buusuuf qaama nu faallaa jiru takka waliin agam nageenya buusuuf qophiidha yookaan immoo carraaqaa jirra. Kana jechuun har'a jarri kun qobaan jiran. Jaalmarroo biras Oromoodhuma jira. Oromootuma waliin dhaabbataa jira. Numatu waliin jira. Abiyyi Ahmad mootummaa biyya bulchaa jiru biras numa jira. Oromootuma waliin dhaabbataa jira. Jarri kun jara lammaan qofaa miti kan wal lolaa jiru. Oromoof Oromoo walitti deebi'ee qoodamee bakka lamatti deebi'ee wal loluu jira. Wal lolaa tures, wal lolaa jiras, wal loluuf deemallee. Oromoon immoo nama biraa miti nuyi obboleeyyan keenya nulleen dabalata jechuudha wanni kun. Ayyee jarri kun maa haraara didanii haraaramuu qabanii jennee jara murteessaa irrami nuti haraaraaf hagam qophiidha. Akka mataa kiyyaatti, akka mataa keessanitti hagam namoota faallaa keessan ta'an yookaan sila dhaaba mootummaa kana deeggartan, hagam warra dhaaba jaalmarroo kana jibbaa jirtan, hagam dhiibaa jirtan, hagam osoo karaa argattanii, osoo carraa argattanii ajjeesu balleessu yaadaa jirtan. Warri dhaaba jaalmarroo deeggartanillee warra mootummaa kana waliin dhaabbatu yookaan deeggaru osoo carraa argattanii, osoo aangoo argattanii, osoo isiniif laafee, osoo isiniif mijjate hagam miidhuuf, hagam dhiibuuf barbaadaa jirtan. Kana of keessatti ilaala. Ammoo kun ka miidhuutiif ka dhiibuu haa ta'uyyuu haraaraafoo jarri maan araaramne, jarri maa waliin gallee jechaa jirraami. Nuti walii galuu qophiidha. Yoo nuti walii galle jarri walii galuun qallaaliidha. Inni guddaan mootummaa jechuun hawaasa uummata. Yoo nuti walii galle, yoo nuti tokko taane jarrillee dirqama tokko ta'uu baatanillee jarri gara badan badanii nuti tokko taanee nu walitti hafna. Of keessaa baafana nama nu ta'u, nama nu dura bu'e, nama nu hoogganu, nama nu hin deemu jechuudha. Kanaaf nuti mataa keenyatti agam wal ta'uudhaa qophiidha. Ati namoota si faallaa jiran ilaalcha siyaasaatiin isa ta'u, waan deeggaraniin isa ta'u, waan jaallatanii isa ta'u, namoota si faallaa jiran ka jibbaa turte, ka dhiibaa turte, waliin araaramuuf, itti walii galuuf, wal hubachuuf, wal danda'uudhaaf qophiidha. Yoo nuti qophii taane, yoo nuti ol dhiisuu dandeenye jarri dhiisuu danda'an. Jarris namuu akka keenyaati. Nu caala haaruu danda'u. Nu caala itti dhagahamuu danda'a. Nu caala miira keessa seenuu danda'an jarrammoota jechuudha. Maaliif nurraa aangoo qaban, nurra meeshaa qaban jechuudha. Waan ofiin hin goone tokko akka amantii keenyaattis wanni kun jaallatamaa miti. Waan ofiin hin goone tokko namaan godhi jechuu yookaan namarraa barbaaduun hin taatu. Kana jechuun Abiyyi Ahmad maa jaalmarroo naraarfannee jechaa warroota jaalmarroo waliin jiru jibbuu hin qabu.
Jaalmarrummaa Abiyyiin araarfanne jechaa warroota Abiyyi jala jiran jibbuu hin qabnu. Nutis warroota nu faallaa jiran itti araaramuuf, ittiin walii galuu, ittiin wal hubachuu, ittiin walitti dhiyaachuu qophii ta'uu qabna. Jarrillee akkas ta'uu qabanii isin jedha galatooma. Hawaasa kiyya, obboleeyya kiyya silaa akka nu yaadaa turre sanas hin taane akka nu yaadnu sanas hin ta'u. Qaama kana lamantu wal injifataa, qaama tokkotu injifatee biyya kana hoogganaa yookaan fudhata namni jedhee yaadu akka kiyyatti dogongorra jira. Yookaan nama nu balleessuu barbaade biyya keenya maatii keenya balleessuu barbaade jedhee tan fudhadha. Maaliif qaamni kun lachuu nuyi kana beekuun dirqama. Nuyi namni bakka lamatti qoodame ammootu wal balleessa malee tokko badee tokko dhuunfachuu hin danda'u. Kana jechuun maatiin mana keessaa gaafa wal lolu hagam miidhaa walirraan ga'a. Hagam wal miidhuu danda'a. Maaliif waa'ee walii beeka waan ta'eef jechuudha. Akka duraanii sana alagaa miti. Alagaa akkatti deemnu malatti deemnu tolfannee deemna. Nun beeku waa'ee keenya hin beeku. Nu keessallee hin beeku odeeffannoo illee hin qabu. Garuu kun si'i nama si beeku, nama hamala kee beeku, nama yaada kee beeku, nama akkatti deemtu beeku, nama akkatti qabsootu beeku. Akkam gootee injifatta nama kana. Kanaaf qaamni kun lachuu walii injifachuu hin danda'u. Qaamni kun lachuu furmaanni jiru haraaramuu. Haraaramuun ammootu Oromoo dhumtuu walitti haraarameen jiru. Oromoo wal dhabee jira. Oromoo wal lolee jira. Oromoo wal qoodee jira. Oromoo walitti haraaramuu. Oromoon immoo nu kun agam qophiidha walitti haraaramuuf yookaan immoo agam shaakallii godhaa jirra yookaan itti yaadaa jirra. Waan kanarratti hagam hojjetaa jirra isiniin jechuun barbaada. Kuni gaaffii kiyya. Oromootu wal dhabe. Oromootu wal lolaa jira. Oromootu wal dhiibaa jira. Oromootu wal miidhaa jira. Oromootu wal ajjeesaa jira. Kana fudhadhaa. Yoo Oromoo walii gale jarri har'a aangoo qaban, jarri har'a uummata dura jiran kun, jarri har'a uummata fuudhanii sochoosaa jiran kun bakka dhaqanii hin qaban. Numa waliin deebi'anii waan nuti feenu irra dhaabbatanii irratti hojjetanii yoollee waan nuti feenu hin goone namoota waan nuti feenu godhuu danda'an of dura buufachuu, of keessaa baafachuu dandeenya jechuudha. Kan namni kamtuu beekuu qaba. Yeroo kanatti inni dhaaba kanaafis harka dha'u, dhaaba kanaafis harka dha'u, dhaaba kan lammaniif harka dha'u bu'aa tokko hin qabu. Ammoo jarri kun araaramuu didanii maan araaramne jaraan jechuun bu'aa hin qabu. Jarri qofti araaramuu rakkoo faayidaa hin qabu. Yoo hawaasi jara jala kun waliin hin baatiin, yoo hawaasi jara jalatti qoodamee bakka lama beekuu walitti hin dhufin. Kanaaf nuti namoota faallaa keenya turan, namoota ilaalcha nuti qabnuun ala qaban walii galuu haa yaannu, amansiisuu haa yaannu, itti haa dhiyaannu, tokko haa taanu akkuma duriitti nutu silaa tokko